السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتوا وردوفتوتا قبياتكم قبياتو بلا قويا هرقادا فرنيشر محمديتي أرقمنا فرنيشر محمديتي أصدرتيسي meeshaalee gara garaadhaa isinii fi dhiyeessaati turre guyyaa har'aa biffeedhaa fi qumsaaxini isa jedhamu yookiin ammoo meeshaa uffannaan keessa kaa'amudha kan isin waraabuudhaa fi Mahammad Farniicharitti argamne gatii isaadha gatii madaalawaadha kan ta'edha gatii jiddu galeessa nama kamiyyuu kan hammachuudha danda'u yookiin ammoo namni kamiyyuu fayyadamuu kan danda'udha kan isin dhiyeessinu algaan ni jira biffeen ni jira qumsaaxini yookiin ammoo jilooba jedhanii akkasii miti jechuun meeshaa uffannaan keessa kaa'amu kan hin qabannee dhiyaanneetiin jirra kanaaf gatii isaa wajjin akkasumas hammam akka qabatu yookiin ammoo bal'inni isaa yookiin ammoo dheerinni isaadha hammam akka ta'esi kan isin dhiyeessinu ta'a እናቱ ይሄ ምንድነው የሚባለው ቁም ሳጥን ነው እሺ ስንት ሜትር ነው ሜትር ከ60 ኦኬ ሜትር ከ60 ዳ ሜትር tokko ሳንቲባ 60 ዳ gar lamatti kan banamuudha asitti ni banama garanattis ni banama dizaayina mirti kan ta'e kun ይሄ ይወጣላ ይሄኛው የሚወጣ ነው እና ስንት ነው ዋጋው 16 ኩኒ ቀርሺ ሁማ ኩዳ ጃሃዳ ሜትር ከ60 ዳ ባይ tokko bareedaadha dizaayiniin isaas jabinni isaas baay'ee tokko mirtiidha jalanattis ni banama balbala lama kan qabudha walakkaa keessattis asitti ammoo halluu adii fi gurraachaadhaan baay'ee tokko bareedaa kan ta'e kunis gara lamatti kan banamuudha uffannaan keessa kaachuudha dandeessanii garanattis ni banama garanattis ni banama jechuudha jalattis kan banamuudha meetir ka sintano ka silsaano sintano waaga yaawnu okay kunis dheerinnaa fi hamni isaa tokkodha meetir ka silsaadha gatiin isaas 16,000 baay'ee tokko bareedaa kan ta'edha keessa baay'innaadhaan kan jirudha nu seensisuu waan hin dandeenyeedhaa fi gara meeshaa kaniitti tarra jechuudha kun fakkeenyaa fi koornariidha yookiin immoo koriidara manaa jalatti meeshaalee aadaadha tokko tokko kan irra kaa'achuudha dandeessanidha wantoota babbareedaa ta'ee kaa'achuu dandeenya jechuudha kanarratti wanta baay'ee tokko bareedaadha sintanu ይሄ ፎቶ ማስቀመጫ ምናምን ኦኬ 4000 ብር kun qarshii kuma afuriidha wantoota garaagaraa wantoota babbareeda meeshaa aadaa tokko tokko kaa'achuudha ni dandeessanii koornarii manaa irratti jechuudha qarshii kuma afuriin bitachuu ni dandeessan baay'ee tokko bareeduudha okay gara biffeetti dabarra jechuudha biffee kana asitti ni argitu baay'ee tokko bareeda kan ta'edha dizaayina mirxiidhaan kan hojjetame baay'ee tokko kan bareeduudha gatii isaatii fi dheerina yookiin bal'ina isaadha kan isin himnu ta'a sintano meetira ka sintano meetira 19,000 ብር meetira ka 60 okay meetira tokko fi saantii 60 dha kuma 19 dhaan biffee kana bitachuu kan dandeessani baay'ee tokko bareeda kan ta'edha kuma 19 dhaan biffee kana keessan godhachuu ni dandeessan meetira tokko fi saantii 60 jechuudha asis biffeen baay'ee tokko bareeda kan ta'e ni jira baay'ee tokko kan bareedu dizaayina addaatiin kan hojjetamedha biffeen kunis sintanu meetira ka sintano meetira ka 80 waagaus 20,000 ብር kuni meetira tokko saantii 80 dha kuma 20 biffee kana bitachuu ni dandeessan dhugaa baay'ee tokko bareeda dizaayina addaatiin kan hojjetamedha kanaafuyyuu qarshii kuma 20 biffee kana keessan godhachuudha ni dandeessani baay'ee tokko bareeda jechuudha kanaafuyyuu ammas biffoonni biraadhaan ni jira asitti algaan ni jira tokkodha kan duraas isin waraabne soofaan ni jira meeshaalee baay'ee tokko bareeda ta'etu mana kana keessatti argama jechuudha kuusaa kana keessattis meeshaa baay'eedha kan qabu Mahammad Farniichariidha bakki itti argamnu meeshaa baay'ee tokko mirxii ta'edha kanas keessatti soofaan ni jira wantoota garaagaraatu jira amma asittis qumsaaxiniin walakkaa kanatti kan argamu asitti ammoo biffeetu argama meetira ka sinti ነው meetira ka 20 waagaus okay meetira tokko saantii 20 dha qarshii 16 ነው 15 ነው qarshii kuma 15 kanas keessan godhachuu ni dandeessani dizaayina addaati baay'ee tokko bareeddi meetira ka 20 dha qal'oodha kuma argitani qarshii kuma 15 keessan godhachuu ni dandeessan asitti ammoo qumsaaxini baay'ee tokko bareedaa kan ta'e dizaayina addaatiin kan hojjetamedha soofatu irra sochoosuu hin dandeenyu baay'ee tokko bareedaadha ni argitanii mirxii kan ta'edha meetira ka sinti ነው meetira ka 80 waagaus okay qarshii kuma 19 dha meetira ka 80 dhaan yookiin ammoo meetira tokko saantii 80 kan hojjetamedha gatiinis baay'ee tokko bareedaa kan ta'edha asitti ammoo isuma ta'ee halluu jechuudha meetira ka sinti ነው okay ልሙት በወጥ ነው ያለው ያ አንተ ላይ ወጥ ነው ግን ለብቻ ነው ስንት ነው ይሄ 11 ናቸው ኩንሽ qarshii kuma 19 dha kun adda kan isa godhu
balballi kunis garana baname kunis garana banama kunis akkasitti banama kun ammoo walakkaa kanatti jelas masaabaadhaan qaba walakkaa irrattis walakkaadhaan kan hojjetamedha diizaayinatu garagara gatiin isaa ammoo tokkodha baay'ee tokko bareeda lameen isaa iyyuu baay'ee tokko qashtii kan ta'edha kanaafuu iyyuu uffannaa keessanii fi uffata bareedaa keessa kaa'achuudhaaf diizaayina bareeda barbaachisa kana fakkaata qarshii 19,000dha asitti ammoo biffee argina meetira kaayaano waagaus 15 meetira kaayaadha tunis baay'ee tokko bareedduudha isii achitti irratti isin mul'ifneen tokkodha meetira kaayaadha qarshii 15,000dha baay'ee tokko bareeddu diizaayina addaa kan taatedha qarshii 15,000ni teessan godhachuudha ni dandeessan jechuudha yaanyaus meetira kaa 16 meetira karba kan itti aanu ammoo meetira tokko saantii 40dha 16,000dhaani bitachuun ani dandeessani baay'ee tokko bareedduudha diizaayina mirti ta'edha kabajamtoota hordoftoota keenya biffee fi qumsaaxineen kunniin kan adda ta'e yookiin ammoo kan bareeda ta'edha gatii jiddu galeessa kan ta'e kan nama kamiyyuu namni kamiyyuu bitachuudha danda'u kan ol baheedha miti diizaayinni mirtiidha gatii wal bira yoo qabamu ammoo adda jechuudha gatii kanaani eessatti argachuu hin dandeettan amma farniichar ammoo bootaalee damee baay'ee waan qabuuf beekamaadha gatii jiddu galeessa ta'e kan uummanni keenya itti fayyadamuu danda'uudhaan kan meeshaa gurguru jechuudha kanaafuyyuu gatii gadaanaa ta'e meeshaa kan argachuu dandeessani ammas hin xumurree hanga dhumaatti nu wajjin tura biffee baay'eetu jira kan ilaallu ta'a. Eenyu? Okay, asitti ammuudha baay'ee tokko mirtii kan taate ijoolleen shamaraadha bareechuudhaa fi as keessatti uflaaluudhaaf as daawwiteetu gala yookiin ammoo fargatu gala bootaa kanatti achi boodatti ganama ogguu baatan shik jechuudhaaf bootaa kanatti sirriitti uflaaluudha qabdani kanaafuyyuu eheessintanoo muyye qarshii 8,000dha masaabaa qabaa asirratti maal shittoo kaachuu dandeessanii dibata keessan baay'ee sana asirra kaachuu dandeessanii achi boodatti maqamacaallo Zigante maqamacaallo bichaaw no naasteettaniitiin shakkuuf gochuu ni dandeessan qarshii 8,000tiin keessan godhachuu ni dandeessan jechuudha anduna hullum kunniini tokkodha qarshii 8,000dhaan keessan godhachuudha ni dandeessan jechuudha ammas biffoota baay'eetu jira mirxii kan ta'e kunniin algaa isin biraan geenneetiin jirra so ammasii biffeedha kan laalaati jiru guyyaa har'aadha qumsaaxin yookiin ammoo kan uffannaa keessa kaa'annuu fi biffeedha kan argaati jiru asitti koornar yookiin ammoo cabsata manaa biratti kan galuudha biffeen kuni biffee baay'ee tokko bareedaadha meeshaa xiqqoodha qabachuu kan danda'u harvi kan ta'edha iheessin tunamu 16 shino baay'ee tokko ajaa'iba diizaayinii ajaa'ibuudha diizaayinii kuni akkuma argitan kana baay'ee tokko bareedaadha fakkeenyaaf cabsata manaa irratti yookiin ammoo koornarii manaa irratti kan galuudha jechuudha asitti akkuma argitan koornarii maraatiin kan hojjetamedha qarshii 16,000 keessan godhachuu ni dandeessan baay'ee tokko bareedaadha eheenyaus meetira kasantan meetira kasilsaano waagaus 17 kun qarshii 17,000dha meetira kasilsaa yookiin ammoo meetira tokko saantii 60dhaani kunniin kan isaa jechuudha gana walitti kan gaxxamamu yookiin ammoo kan galuudha baay'ee tokko diizaayina mirtiidha baay'ee tokko kan bareeduudha qarshii 17,000 keessan godhachuu ni dandeessani asittis ammoo baay'ee tokko kan bareeddu bifa ajaa'ibaati kan argaatiin jirru ይሄኛው ሜትር ከስንት ነው? ሜትር ከ20 ነው ዋጋው። ሜትር ከ20 yookiin ammoo meetira tokko saantii 20 qarshii 16,000 biffee kana keessan godhachuu ni dandeessan baay'ee tokko bareeddi akkuma argitan kana diizaayinii addaatiin kan hojjetamte ichiኛውስ ሜትር ከ20 ነው ወይስ ከ40 ነው? ሜትር ከ40 yookiin ammoo meetira tokkoo fi saantii 40dha ስንት ነው ዋጋው? 16 16,000dhaani diizaayinii addaatii halluunis baay'ee tokko bareedaadha 16,000 keessa baay'ee tokko bareeda jechuudha biffeen tunis kanaaf keessan godhadhaa isiniin jenna maama farniichariidha kan ittiin argamnu shaashamannee duwwaa 81 yookiin 81 kan jedhamudha meetira k20dha yookiin meetira tokkoo fi saantii 20dha qarshii 10,015 ነው ሙዬ qarshii 15,000dha meetira k20 baay'een isaanii qarshii 15,000 yoo ta'u meetira k40 qarshii 16,000 ta'a meetira k50 ta'e ammoo 17,000 akkas ta'a jechuudha garaagarummaa mallaqa xiqqoo qabaataa deema jechuudha ichiኛው ስምዬ አንዳንድ ሜትር ናቸው 13,000 ሲጋው የሚገባ ነገር የለም መስታወት አለ እና ከባይ tokko nama ajaa'ibu kun ammoo hanga gadiitti meetira tokkodhaan kan inni banamu baay'ee tokko bareedaa kan ta'edha 13 ነው 13 qarshii 13,000dhaani bitachuu ni dandeessan baay'ee tokko bareedduudha yaa'u na heenyamu
kunis kuma kudha sadiidha baay'ee tokko kan bareedudha baay'ee tokko mirti kan ta'edha meetira tokkotti banama baay'ee tokko nama ajaa'iba diizaayinii baay'ee tokko mirti kan ta'edha kana asitti kan argitan ammoo diizaayina ajaa'ibaatiin kan mirti kan ta'e yookiin ammoo tashkarkaariina iheenyaው achuuta turan kun ammoo hin zoore yookiin ammoo iheenyaa numi zoora tashkarkaariidha kun hin zoora diizaayinii baay'ee tokko ajaa'ibaa jechuudha kun akkanatti hin gaxxamne yookiin ammoo hin sirroofne ni zooraa jechuudha waan kamiyyuu fudhachuu barbaadan zoorsiftaniitiin waan san keessaa kan fudhattanidha mastaawoti gabaadha mastaawotiidha kan qabu hundi isaaniiyyuu ni gala diizaayinii baay'ee tokko ajaa'ibaadha jechuudha kunis akkuma jalqabarratti achitti argitanii baay'ee tokko mirtiidha diizaayina ajaa'ibaa kana mana keessan keessa galfachuu barbaada yookiin ammoo biffee zooru jechuu dandeenya ni zoora jechuu yookiin tashkarkarameetiin meeshaa kamii keessaa fudhattanii baay'ee tokko kan nama ajaa'ibudha sintana qarshii 14,000 isa kana mana keessanii galfachuu ni dandeessanii diizaayina ajaa'ibaati kabajamtoota hordoftoota kennaa guyyaa har'aa biffee diizaayina addaatti hojjetamu qumsaaxin yookiin ammoo meeshaa uffata kan keessa kaachuu dandeenyu kan diizaayina addaatiin hojjetamu ilaalleetiin jirra maama farnichariidha kan itti argamnu Shaashamannee Moojoo fi akkasumas hawaasattis ni argama kana fakkaatan hordofuu keessanii baay'ee tokko galatooma viidiyoo biraa ta'uu danda'utti nagaan nu turaa isiniin jenna turtii gaarii isinii hawwina baay'ee